asama harka fuunee daawwattoota keenya. Hiriyaa koo yeroo dheeraa intala jabduu qarree yeroo baay'ee online irratti hin beekne har'a buqatteetti gaafa jedhamu dhugaanatti hin fakkaanne. Suuraan yeroo FB irra naannawaa jedhu hin amanne. Messengerii keessa gaafa galee jedhu xiqqoosii bubbulteetti erganaan dubbachuu dhiiste. Maqaan ishii Naziraa Shariif jedhamti. Kan isiin itti dhalattee guddatte godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa magaaluma sana keessa. Naziraa jechuun intala sabboontuu qarree cimtuu turte. Qabsoowwan Oromoo keessatti gaheen isiin taphataa turte. Keessatti yeroo irreechaa sana keessa irreechaa bara 2006 natti fakkaata. Bara Oromoon wayyaaneen fixxu sana namoota miidhaman hedduu gargaaraa turte. Akkasumas namoota qabsoo keessatti miidhaman maatiin isaa rakkate qaamni miidhame takkaa biraa dhabamtee hin beektu. Nama jabduudhaa fi nama gara laafettiidha. Naziraan akkuma nama tokko jireenyaan fooyyeffadha maatii kiyyan gargaara jette. Gara biyya Dubaay jiraataa turte. Waggaa dheeraa erga jiraatte. Qarshii hojjetattu illee humna isiitiin hojjetattu. Maatii isiirra darbee Oromoowwan rakkataa turan qabsoo irratti miidhamaa turan hedduu bira dhaabbachaa turte. Isiin haadha hiyyeessaa jechuun hin danda'ama. Haadha qabsooti jechuun hin danda'ama. Egaa hundi keenya yeroo eegganna. Guyyaa kam akka boqonnu guyyaa kam akka duunu hin beeknu. Har'a qofa jiraachuu keenya kan nuti beeknu. Duuti immoo himattee hin dhuftu. Garuu duuti tasaa akkanaa baay'ee onnee nama cabsa. Hiriyaa ofii nama cimtu akka kanaaf biraa dhabuun hedduu nama rifaasisa. Egaa keessatti akka dhalattu godina Jimmaa taate qabsoowwan Oromoo qeerroo fi qarreen godina Jimmaa qabsoolee Oromoo keessatti godhaa turan maallaqaanis haa ta'u yaadaanis haa ta'u sammuudhaanis haa ta'u bira dhaabbachaa turte. Fakkeenyaaf yeroo Hacaaluun ajjeefamu keessa an dubbachaa turte bareechite. Dandeesseen an dubbataan turre. Akka tasaanis sirba baasaan ture. Sirba sana siidhaan mari'adheeti kanan baasaa ture. Gaafan messengerii si wajjiniin dubbadhu ilaalee jedhu imimmaan qabachuun dadhabe. Egaa algodhamaa miti. Intala durbaati. Namni tokko bultii jaarrata. Gaafa bultii jaarratu nan jiraadha jedheeti bultii jaarrata. Ilmaan argadhee bultii jaarrata. Abbaa manaa kootii wajjiniin jireenya bareedaa san jiraadha jedhee bultii jaarrata. Isinis akkuma nama tokko lammii Nigeria natti fakkaata. Kan isiin bultii waliin dhaabbatte jechuudha. Biyya Dubaay keessa osoo waliin jiraatanu isheenis akka nama tokko bultii isiitti gammaduu turte. Ulfoofte. Ulfasii kana fudhatte gaafa da'uudhaaf geessu gara maatii haadhaaf abbaasiitti imalte jechuudha. Erga imaltee bultii 10 bultii 12 waan akkasiin ga'u da'arratti lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqate.
egaa nuti ni jiraanna jenna malee amma makka jiraannu hin beeknu. Namoota akka kanaa mucunaa ofiitii dhabuuchuun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaan waan tokko akka Oromoo tokkootti akka obboleessa tokkootti waliin mari'anna turre. Mana bareedaasaa magaalaa Jimmaadhaa illee ijaarsifadhee keessan jiraadha jette. So guyyaa tokko torban tokko ji'a tokko osoo keessa hin bulin da'umsa irratti lubbuun ishee darbite. Maatiin illee ilmoo isii arguudhaaf osoo jarjaranuu du'a isii dhaga'an. Rabbiin kan jannataa si haa godhu maatiidhaaf, obboleewwan, firoottan akkasumas Oromoowwan hunda. Isin kan nama tokko kan maatii isii qofa osoo hin taane kan ilmaan Oromoo hundaati waan ta'eef jajjabina hawwuun barbaada. Egaa haaluma wal fakkaatu lammiileen kan keenya, obboleewwan kan keenya osoo biyya qabanu jireenyaan fooyyeffadha, maatii kiyyaan fooyyeffadha, qabeenya osoo qabnu qabeenya kan keenya alagaan nurraa nyaatu, alagaan itti fayyadamu, maatii keenyaan fooyyeffadha jedhanii biyya alagaatti imalanii umurii jaraa guutuu achitti xumuranii achi as deebi'anis haalli biyya keessaa jiraachuudhaafis ni ulfaata. Danda'anii illee biyya ofii keessa hin jiraatanii. Akkasumas mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kakaleessa odeeffannoo na dhaqqabetti ijoolleen kan keenya hedduun jara, namoonni hedduun du'anii jiru. Amma fakkeenyaa haati manaa kan koo hidhamtee jirti. Ishee erga hafuura isii dhabeef fagaatee jira. Ka odeeffannoo na dhaqqabetti bakka isinitti hidhamte kana keessatti namni xiqqoo si gaafa dhukkubsate mana yaalaa ni geeffama, mana yaalaatti waliin deebifamu. Namoonni du'an gara 4 akka ga'an natti himanii jiru. Manguddoo dhalattuu Harargee naannoo waggaa 70 fa'aa dhukkubni isaanii xiqqoo si gaafa daddarboota marfee waraananiiti kan isaan ajjeesanii. Kun hundi biyya ofii osoo qabanuu jiraachuu keessatti dadhabanii gabrummaan itti jabaateeti biyya ormaa dhaqanii achitti immoo rakkatu. Lubbuun isaanii illee akka hin taane itti baati. Maatii yoobnuuf gala jedhanii eegu. Egaa kun hundi gabrummaadha kan hin agarsiisu. Waa hedduu dubbachuu hin danda'u. Baay'een gadde. Rabbi jannata firdoosiin isii haa qanansiisu. Boolla keetti daadhiin haa guutu.